Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hagamta ka jaalattan jaalala isaaniif qabdu mee viidiyoo kana keessatti waan ajaa'iba tokko sitti waan sirriitti dhaggeeffadhu. Har'a guyyaa Jummaatii Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salawaata buusaatiin viidiyoo kana laaluu eegalii Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad jaalalee nabiyyi ka ta'e hundumaafuu dabarsi. Jaalala sahaabonni nabiyyi isaaniitiif qaban mee dhaggeeffadhu. Hassaan ibn Saabit jedhama. Jaalala inni nabiyyiidhaaf akkami akka inni ibse mee sitti himu. Wa ajmalu minka lam tara qattu ayni wa ahsanu minka lam talid nisaa'u jedhee dubbate. Maal jechuudha? Nama sirra bareedu ijji kiyya eenyuunillee hin agarre. Wa ahsanu minka lam talidin nisaa'u dubartoonnillee nama sirra gaarii ta'e eenyuunillee hin deenne jedhee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam jaalala isaaniif qabu ibse. Khuliqta mubarra'an min kulli aybi aybi yookaan hanqina hundarraa qulqulluu taateetiin uumamte ka'annaka qad khuliqta kamaa tashaa'u akka feetutti akka waan akka barbaadde uumamteeti hir'inarraa yookaan aybii irraa qulqulluu taateetiin uumamtee jedhee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam faarse. Atoo nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkamii faarsita? Akkamitti jaalala isaanii ibsita? Koomentii irratti mee barreessi. Rabbiin isaa wajjin nama kaafamu nu haa taa'isu shafaa isaanii nama argatu rabbiin nu haa taa'isu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.